Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam, maqaan ishii, ergamoonni isaa, toloonni isaa, wareegamtoonni isaanii, maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyoo yoo ta'e kan walitti ilaallu barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 11ffaa guyyaa har'aa barannu gaaddidduu ijaa kan jedhu yookiin immoo ayina xilaa kan jennudha. Gaaddidduu ijaa jechuun maal jechuudha kan jedhu kutaa 11ffaa ganama qabamuu barnoota keenya walitti fufiinsaa walitiin ni baranna. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti dhageessan, anaafis isiniifis haa kennu. Kutaa 11ffaa ganama qabamuu barnoota keenya gaaddidduu ijaa kan jedhu kana keessatti afaan Amaariffaatiin ayina xilaa jedhama. Hafuurri kun namoota baay'ee dhala malee, namoota baay'ee gaa'ila malee, namoota baay'ee jiruu malee hafuura hambisedha. Jireenya namaa keessa gaafa garu maal fakkaata? Maal namarratti raawwata? Miidhaa inni ilma namaa irratti qaqqabsiisu maalidha kan jedhu waliitiin ni ilaallaa jechaadha. Gaaddidduu ijaa. Namoonni tokko tokko golga ijaa jedhu. Ayina xilaan golga ijaa otoo hin ta'in gaaddidduu ijaadha. Ayin kan jedhu ijadha, xilaa kan jedhu gaaddidduudha. Gaaddidduu ijaa jenna malee golga ijaa hin jennu jechaadha. Kanaaf hafuura ayina xilaa kan jedhu kun hojiinsaa ga'een isaa maali? Kutaa 11ffaa keessatti guyyaa har'aa waliitiin ni ilaallaa. Ayina xilaan maalidha? Miidhaa inni fidu maalidha? Bifa kamiin mo'achuu dandeenya kan jedhu hundumti keenya hanga dhumaatti barumsa kana barachuudhaan hafuurota hamaa kana hundumaa lolasaa injifannee jireenya keenya keessatti eebba Waaqayyoo akka hin dhabneef, qormaata garaagaraa keessatti akka hin kufneedhaaf kan ittiin of eegnu barnoota kana dhaga'uudhaani jechaadha. Kanaaf egaa ayina xilaa kan jedhu kun maalidha? Barnoota kana keessatti waa'ee isaa kan laallu akkuma hubannu, akkuma dhageenyu nutis kan beeknu karaa keenya irratti dhokatee miidhaa jireenya keenya keessatti kan nurra qaqqabsiisudha. Karaa keenya jechuun jireenya keenya, kaayyoo keenya keessatti dhokatee miidhaa nurratti kan qaqqabsiisu ayina xilaa yookiin immoo hafuura golga ijaa humna daabiloosiin, irree daabiloosiitiin ilmaan namootaa irratti miidhaa geessifamudha. Ayina xilaan dhokachuudhaan karaa iccitii ta'eetiin namoonni otoo hin beekin, namoonni otoo hin beekatiin ayina xilaan hafuura dhokataa, hojii daabiloos dhokataa karaa namoonni hin beekneef hin tilmaame namoota irratti miidhaa fidan keessaa isa tokkodha jedha. Hafuurri golga ijaa kun yookiin immoo hafuurri ayina xilaa kun adda kan isa taasisu sadarkaa jalqabaa irratti keessa keenya gaafa galu amala keenya faana wal fakkaataa jedha. Hafuurri kun sadarkaan hafuura kanaa warra kaanirraa gargar kan isa taasisu keessa keenya gaafa galu amala keenya amala nuti qabnuutiin kan wal fakkaatu ta'aa jedha. Namoota baay'ee ilaalaa. Yeroo baay'ee seexanni hafuurri hamaan
gaafa nama qabu amala namicha waliitiin wal fakkaatu. Akkuma amala namichaa ta'aa jedha. Inni kun immoo dafee qabamuu kan hin dandeenyeef keessa namaatti yeroo baay'ee turuudhaaf kan isa gargaaru fakkeenya amala keenya fakkaate gara keenya keessa seenuudhaan rakkoo garaa garaa qabsiisuudhaaf gara keenya kan dhufudha. Lammata irratti immoo barannee hojjennee dadhabnee eessa akka qaqqabnu akka guddannu carraa keenya akkamitti kan hinaafuu fi dursee kan beeku fageessee kan arguudhaa jedha. Inni biraan afura kana adda kan taasisu dursee barannee eessa akka geenyu hojjennee maal akka argannu fuunee ijoolleewwan akkamii akka nuti dhashinu barannee barumsa akkamii akka nuti argannu tilmaamee fageessee afuura beekuu danda'uudha jedha. Eessa akka geenyu maal akka hojjennu maal akka raawwannu maal akka argannu dursee fageesseetu beekaa jedha. Irra caala immoo mataa keenya amala keenyaa olitti wal fakkaachuu darbee sababni isaa waliin jiraannee waliin guddannee suruma afuurri kun immoo keessa keenya beekuullee jiraachuu isaa beekuullee hin dandeenyu jedha. Nu faana guddate, nu faana jiraate, nu faana deddeebi'e, nu faana hojjete, nuti garuu keessa keenyatti aal tokkollee yeroo tokkollee sa'aatii tokkollee shakkuu hin dandeenyu jedha. Shakkuu hin dandeenyu, beekuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee gaaddidduun ijaa afuurri seexanaa kun jireenya keenya irratti kaayyoo keenya irratti yeroo hundumaa dursuudhaan jireenya keenya hundumaa dursuudhaan beekumsa keenya kanaaf kan wal fakkaatu irratti gufuu ta'uu kan ta'uudha jedha. Akkuma isinitti himee dursee karoora namaa kaayyoo namaa eessa akka geenyu adeemsa keenya hundumaa kan beekuu fi jireenya keenya keessatti hundumaa dursee karaa keenya dursuudhaan hojii keenya dursuudhaan gaa'ila keenya dursuudhaan barnoota keenya dursuudhaan kan fashaleessu kaayyoo namaa kan fashaleessuudha jedha. Golgii ijaa yookiin immoo ana xilaan afuurri ana xilaa kun ana xilaan kanatti yaaddu kanatti karoorsitu keessaa fi alaatiin kanatti qabattu kanatti agartu jireenya kee hundumaa barumsa kee fi hojii kee hundumaa eebba ati argattu hundumaa guddina ati argattu hundumaa muudama ati argattu hundumaa waan gaarii sana hundumaa carraa kee gaarii sana hundumaa xiyyeeffannoo itti kennee hordofuudhaan amala akkasii kan agarsiisuu jedha. Jireenya kee, hojii kee, gaa'ila kee, barnoota kee, eebba kee hundumaa xiyyeeffannoo itti laate yeroo hundumaa ni hordofaa jedha. Ni hordofaa jedha. Erga hordofee ati galma ga'uudhaaf kaatee dhumarra geesseen booda immoo maal godha? Hojii sana fashaleessuu. Fakkeenyaatiif dubartiin tokko garaatti hin baatti yoo ta'e ji'a muraasa baattee yeroo isheen da'uu kaatu garaadhaa baasu. Namni tokko hojii wayii hojjeta yoo ta'e xumurarra gaafa inni ga'u fashaleessu. Namni tokko wal jaalatee wal fuudhuuf deema yoo ta'e xumura gaafa gaa'ilichi ga'uu ka'u gaa'ilicha bittinneessu. Abbaa warraa fi haadha warraa gargar baasu. Ijoolleef abbaa warraa wal jibbisiisu. Abbaa warraa fi haadha warraa wal jaalatanii walitti dhufan gargar baasu. Hojii kana hojjetaa jechaadha. Gaaddidduun ijaa. Egaa gaaddidduun ijaa kanatti yaaddu kanatti karoorsitu hundumaa dursee bira ka'uudhaan xiyyeeffannoo itti kennuudhaan
miidhaawwan kana hundumaa ni qaqqabsiisaa jedha. Itti aanee inni biroon immoo halkan dawoo godhachuudhaan, naasisuudhaan, wanta ulfaataa tokko namatti fiduudhaan, namarra ciisuudhaan, fakkeenyaatiif otuma karaa deemaa jiranii namoonni mugan jiru. Galgala lafanii ka'anii ganama immoo lafaa ka'anii kadhannaa godhachuu kan dadhaban jiru. Ka'anii uffata uffachuu kan dadhaban jiru. Bakka ciisanii ka'uu dadhabu, bakka taa'anii ol ka'uu dadhabu, bakkuma taa'anitti mugu, otuma deemanii mugu, otuma hojjetanii mugu, otuma nyaatanii mugu. Dhibeewwan garaa garaa immoo gara namaatti fiduudhaan, namarra ciisuudhaan, isa afuura daraamoo xaraamoo jennu kana afuura hirribaa namatti buusu, nama dawweessuudhaan, nama raatessuudhaan, tasammoo dhibee laphee namatti fiduudhaan, nama qorrisiisuudhaan, nama hurgufuudhaan, afuura xuraa'aa namatti fiduudhaan yeroo tokko tokko namoota tokko tokko afuurri isaanii, fooliin isaanii, foolii xuraa'aa afaan isaanii, foolii xuraa'aa qaama isaanii foolii ni qaba. Kana kanallee balleessuudhaan kan beekamu. Walumaa gala uumama waaqni uume sanaa faallaa gochuudhaan, balleessuudhaan ni beekamaa jedha. Ayina xilaan fakkeenyaatiif qaamni namaa foolii addaa akka fidu, afaan namaa foolii addaa akka fidu, kana kanallee ni raawwata gaaddiduun ijaa. Inni biraan qarshii, meeshaa tasa nama jalaa dhoksuudhaan, namoonni tokko tokko harka isaaniitti meeshaa baatanii mana keessa naanna'anii barbaadan jiru. Eessan kaa'ee, eenyu fuudhee, maalan godhe jedhee mana keessa kan deddeebi'an namoota baay'ee jiru. Namoonni akka isin qunnamanii yeroo ta'e rakkoo qabu. Inni biraan mana keessa waa keessanii kaatanii otoo keessi keessan hin beeku ammuma fuutanii kaatanii ammuma dagachuu, eessa akka keessan wallaaluu, qarshii meeqa akka harkaa qabdan wallaaluu, meeqa fuutanii akka gabaa baatan wallaaluu, meeqa akka baasii gootan, meeqa akka hafe wallaaluu, namatti waa laattanii waan namatti laattan sana maal akka ta'e dagachuu, waa namarraa fuutanii namaaf waa deebisuu sana dhiisuu yookiin immoo dagachuu. Dinqii dabaroo hojiin golga ijaa kun namarratti raawwatu. Dhoksuudhaan bu'uura kanaatiin afuurri kun waraana akkasii kana, waraana guddaa kallattii kanaatiin ilmaan namootaa irratti gaggeessaa jedha gaaddidduun ijaa. Inni itti aanu gufuu uumuu. Hin hojjetta siif hin milkaa'u, hin heerumta siif hin ta'u, hin hojjetta eebba hin qabdu, biyya alagaa waggaa baay'ee hojjette hin xaarta bu'aa hin qabdu. Waggaa 10-20 hojjetanii harka isaanii duwwaa kan ta'e jiru. Waggaa 30-40 araba hojjetanii harka duwwaa kan galan jiru. 20-30 nyaachaa turanii gaafa biyya keetti dhufan waan tokko illee jiru harka isaanii duwwaa daaraa kan ta'e baay'ee jira. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti karaawwan garaa garaatiin rakkoo fi dhiphina namatti fiduudhaan jireenyi namaa galaloo akka itti baay'atu akka ta'u ni taasisaa jedha. Sababni isaas ifatti wanta hin beekamneedhaaf qofummaatiin gadduudhaan miira gadduu fi boo'ichaa ilma namaatti fida. Warri akkasii kun warreen afuura kanaan qabaman, gaaddidduu ijaatiin qabaman kun hin beekan waan ta'eedhaaf jireenyi isaanii gadadoo, jireenyi isaanii boo'a, jireenyi isaanii gadi malee olillee kan hin taane yeroo baay'ee namoota baay'ee ilaalaa. Nama tokko tokko callisee, dubartoonni tokko tokko callisanii namoota tokko yeroo hundumaa mana keetti boo'uudha, ganama boo'uudha, galgala boo'uudha, guyyaa boo'uudha, ganna boo'uudha, galgala boo'u, yeroo hundumaa boo'u, gadduu, gammachuu akka jireenyi isaanii hin qabanne ni godha. Waaqayyoon isinirraatii haa ifatu. Waaqayyoon afuura kana isinirraatii haa waraanu. Afuurri kun nama baay'ee keessa jira. Laphee namaa keessa jira. Warreen afuura akkasii qabdan gaafa dhaggeeffattan miirri dhibee isinitti dhaga'amuu danda'a. Miirri hirribaa, miirri dadhabbii, miirri mata bowwuu isinitti dhaga'amuu danda'a. Qulqullichi Giyoorgis eeboo isaatiin isin keessaa waraane haa baasu.
qulqullichi Mikaa'el seefi isaatiin isin keessaatii rukutee haa baasu. Narraatii homaa hin qabdu jedha. Ani kan Sillaaseeti malee kan Daabiloos miti jedha. Hafuura golga ijaa kana, hafuura gaaddidduu ijaa kana Waaqayyo isin keessa haa buqqisu. Amiin jedha. Waaqayyo hunda keessan duuka haa ta'u. Egaa gufuu ilma namaa gidduutti gufuu fiduudhaa jedha. Inni itti aanu inni sadaffaan bu'aa gaarii balleessuu. Bu'aa gaarii amma kaa namni baay'een daldaalee qarshii hedduu baasee dhumarratti qarshii amma kan argadha gaafa jedhu namni tokko daldaalee qarshii hedduu fidee dhumarra gaafa ga'u jalaa balleessuu, jalaa facaasuu, dhumarra ga'e namoonni baratanii dhumarra ga'anii hojii akka hin qabanne gochuu, wal jaalatanii dhumarra gaafanii gaa'elirra gaafa ga'anii fashaleessuu. Namoonni baay'een qarshii walitti qabanii makiinaa bituu gaafa ga'an harkaa battanneessuu. Araba teessanii hojjettanii kuustanii galeen biyya abbaa kootti hojii hojjedhaa gaafa jettan sin harkaa bittinsuu. Namoonni akka isaan hin jirtanii. Namoonni rakkoo akkasii keessatti argamtan hin jirtanii. Hojjettan harki keessan duwwaa kan ta'e. Bara baay'ee dhamaatanii harki keessan duwwaa kan ta'e. Daldaalli isinii mijachuu kan dide. Barumsi isinii milkaa'uu kan dide. Qonni isinii milkaa'uu kan dide. Gaa'illi isinii milkaa'uu kan dide. Dhala argachuun isinii milkaa'uu kan dide hin jirtanii. Kun gaaddidduu ijaatiin kan dhufudha. Akkuma kamillee jennee gufuu sana, rakkoo sana damdamannee darbuudhaaf, bu'aa gaarii fiduudhaaf yeroo tattaafannu firee arganne irratti darbee boqochuudhaan dadhabbii keenya bu'aa kan hin qabne yookiin immoo kan jennu jecha homaa faayidaa kan hin qabne ni taasisa. Ana xilaan itti aanee hafuurri ana xilaa gaaddidduu ijaa kun fayyina qaamaa kallattiidhaan hin miidhu. Ilaalaa inni biraan immoo gaaddidduun ijaa fayyina qaamaa kallattumaan hin miidhu. Harka, luka, ija kee surumallee hin qabu. Gaaddidduun ijaa harkas, lukas kallattiidhaan qaama kee si hin miidhu. Harka kee, luka kee si hin qabu. Dhimmi isaa garuu sammuu laphee keessa seenee dhiphisuudhaan, mankaraarsuudhaan, gaddisiisuudhaan waraana yaadaa keessa keenyatti uuma. Hafuurri kun qaama kee, luka kee, ija kee, funyaan, ilkaan qaamota kanaa hin tuqu. Dhokatee keessa galuudhaan, sammuu namaa ajjeesuudhaan, dadhabaa akka ta'an, akka nuti hin yaanne, akka nuti hin hojjenne, akka nuti hin eebbifamne, akka gammachuu hin qabne gochuudhaan keessa keenyatti dhokatee dhiphisuudhaan dhibeewwan garaagaraatiin waraana nurratti bana. Haa ta'u malee kallattii fiixaan ba'iinsa hojii keenyaa fageessee yaaduudhaan, dandeettii fageessee yaaduu waan qabuudhaaf, waan beekuudhaaf bu'uuruma kanaatiin ta'ee wantoota gurguddaa keessa keenyatti ni uuma. Bu'uura kanaatiin kan ta'e tokko isa guddaa erga balleesseetiin booda jireenya keenya kallattii hundumaan ofii isaatiin balleessee jireenyi keenya akka badu ni godhaa jedha. Hafuurri kun iccitii guddaa baay'ee gadi fagaatii fi cimaadhaa jedha. Hafuurri gaaddidduu ijaa dabalata immoo bifa kanaatiin hafuurri kun hafuurota biraa harkisuudhaan, seensisuudhaan, haala mijeessuudhaan bu'uura kanaan qaama keenya keessatti haala isaaniif mijeessaa jedha. Gaaddidduun ijaa karaa biraa
hafuurota biraa haammachuudhaan daboo kadhachuudhaan gara isaatti dabalachuudhaan haala mijeessee fi akka nuti miidhamnu nu taasisaa jedha. Yeroo tokko gaaddidduun ijaa hafuura kanaan baay'oolii isaaniitiif miidhaa fi rakkana akka ta'u keessa galuudhaan hammeenya dabiinsa isaan sana shaakalsiisaa jedha. Hafuurota immoo keessa keenya galan kana maal godhaa? Miidhaa, dabiinsa, gadadoo, rakkina akka isaan duratti fidan hafuuronni biraan gaaddidduu ijaatiin seenan isaanin shaakalsiisee isaan immoo kaayyoo biraa karoora biraa nurratti akka isaan baasan ni taasisa. Kaayyoon isaa isaan kan akka raawwataniif karaa ittiin fayyadamu namoota barumsa carraa isaanii yeroodhaaf hin tuqu. Sirumayyuu ni eega. Hafuurri kun barumsa isaanii, hojii isaanii, carraa isaanii jalaa hin tuqu, sirumayyuu ni eega. Namoonni siruma amantaadhaan akka amananiif akka isaaf bitaman hojii isaanii gargaaruudhaan yaada isaanii deeggaruudhaan isaan faana ni jiraataa jedha. Warri kaanis akka hin miine, warri kaanis waan miidhaniif namoota irratti kan isaan raawwatan waan hamaa akka hojii isaaniitti lakkaa'uudhaan maqaa guddaa fi yeroodhaan daangeffame isaan uffisaa jedha. Karaa biraa badiinsa biraatiin isaanitti cima. Baay'ee kan nama dinqu immoo isaaniin tajaajilaa kan ture namoota sana dhuma irratti karaa isaaniif haala mijeessin guddummaa isaa hinaafanii akka isa balleessan ni taasisaa jedha. Gochaan gaaddidduu ijaa isa kana. Karaa biraa gaaddidduun ijaa keessatti taa'ee alarraan jireenyi namaa akka badu ajajuudhaaf aangoo qabaa jedha. Namatti galu sanas walitti ni buusa. Warra wal jaalatan walitti buusa. Cidii fi ibidda akka ta'an isaan taasisa. Lafumaa ka'ee lola akka nama tokko irratti banamu walitti buusa. Kan aaruu fi kan nama ufatu ni taasisa. Inni biraan immoo kallattii itti deemtu sana hundumatti illee dursee waan beekuuf kallattii namni ittiin deemu sun dursee waan beekuuf akkuma ibsame darbee karaa irratti rakkoowwan garaagaraa, gufuuwwan garaagaraa ni fida. Yoo kun immoo milkaa'uu baate immoo dhuma irratti seenee qophaa'ee isa eegaa jedha. Egaa akkuma beekamu hafuurri kun tilmaamaan dursee waa beekuu, tilmaamaan galma keenya beekuu, hojii keenya beekuu, eessa akka geenyu, maal akka raawwannu beekuu dandeettii ni qabaa jedha. Golgi ijaa yookiin immoo ana xilaan dursee kan tilmaamuuf yeroodhaaf eegee hafuurota biraaf immoo haala kan mijeessu karaa isaanii kan sirreessuufidha jedha. Golga ijaa kan jedhu. Golgi ijaa karaa biraa qaama keenya keessa jiraachuu isa nuti hin beeknu nu faana jiraatee nu faana hojjetee dhumarra ga'ee gufuu kan uumu. Daa'ima garaatti hafe garaa kan baasu. Nama hojjetee dhumarra barumsa isaa xumuree eebbifame hojii akka hin arganne. Namni ba'ee akka nagaan hin galle. Taasisuudhaan hafuura ga'ee guddaa qabudha. Hafuurri golga ijaa.
Fakkeenya kana haa ilaallu jedha. Fakkeenya kana haa ilaallu. Waajjira keetti yoo ta'e ati keessa kan jiru si keessa yoo jiraate waajjira keetti nama hafuurri gaaddidduu ijaa kee jiru kun yoo jiraate sirraati ka'ee innaati waajjira deemtu hoogganaa kee ija isaa kee dursee taa'ee si eegaa jedha. Ilaalaa namoonni tokko amma isin warri araba jiraattan otoo homaa hin godhin otoo homaa hin raawwatin Maariyaamiin keessan kan mana baastee isin irratti hin jirtanii kan isin jibbite hin jirtanii sababa isinitti baay'istee mana keessaa kan isin baaste hin jirtanii namni tokko hojjetaa waajiraa yoo ta'e nuti warri hafuura kanaan qabamne gara waajiraatti gaafa deemnu gaaddidduun ijaa kun yookiin immoo ayila xilaan kun dursaa keenya yookiin immoo alaqaa keenya ija isaarra taa'eetu nu eegaa jedha. Yeroo itti dhaqnu akka nu lolu akka nutti ka'u akka waliin galle akka godhu dursee hojii akkasii kan haala mijeessaa jedha. Baay'ee dinqidha hojiin isaa. Akka ati biiroo qaqqabdeen dursee sirratti waraanni akka banamu horiisaan guddaan akkasitti dubbatamu haamlee kee kan cabsu yaanni akkasitti dubbatamu akka abaaramtu xiinsammuun kee akka tuqamu akka ati gadditu akka ati wal loltu akka ati walitti buutu namni kun hojii hin danda'u waajjira kana keessatti hojii hojjechuu hin dandeenye jedhamee amma sirratti gabaafamutti otoo homaan balleessi. Isinis warri araba jirtan otoo hojjettanii otoo dhamaatanii otoo boqonnaa otoo nan nyaadha otoo nan uffadha otoo nan ciisa nan boqodha otoo hin jedhin sa'aatii 24 hojjettanii boqonnaa kan dhabdan yookiin immoo galata kan dhabdan jiraachuu dandeessu. Kun hojii gaaddidduu ijaati. Egaa akkuma beekamu hafuurri kun eenyummaa kee haala balleessuun hamaa akka taatu maqaan kee badaa akka ta'u maqaan gaarii akkasiif hin laatamne ni taasisaa jira. Egaa gaaddidduun ijaa kun hafuurri kun mataa kee irraa ka'ee nama biraa irratti ajajuun ajaja irratti baasuu ni danda'a. Ati immoo mataa kee amala yookiin immoo naamusa gaarii waliin walii galtee akka hin jiraanne si gufachiisaa jedha. Hafuurri golga biraa kun. Hafuurri golga biraa kun. Fakkeenya biraa immoo gaafa ilaallu haati warraa kee mana teessee callistee Waaqayyoon kan galateeffatu faaruu dhaggeeffachaa jirti yoo ta'e ishee keessa hafuurri gaaddidduu ijaa jiru haala mijeessuu eegalaa jedha. Mijeessuudhaan walitti sin buusa. Haalli kun otoo akkatti hin jiru dhiirri ala oolee gaafa galu ati immoo yeroo hundumaa yaa dubartittii nana faaruu dhaggeeffatta. Kana baasiiti faaruu kana keessaa baasiiti sirba abaluu keessa naa kaa'ii jechuudhaan ana xilaa sun dursee isheerra bulee sirraa ka'ee ija ishii keessa buruudhaan sirba faaruu gara sirbaatti gammachuu gara gaddaatti otoo homtuun uumame isheerratti kaka'uudhaan akka wal miidhan ni taasisa. Inni biraan yeroo kana haati warraa hafuura hamaa kanaatiin abbaa walaarra bulee otoo homaa hin raawwatiin otoo homaa hin miidhin faaruu faarfatte malee waaqa ishii galateeffatte malee wanta isheen raawwatte hin jiru abbaa warraa fi haadha warraa walitti naqaa jedha. Hafuurri kun gochaansaa kanadha. Egaa kun kan irra darbee kan biraa kan qabu hafuurri xuraa'aa kun amala wal fakkaataatiin tokkummaa daabiloositiin jechuudhaanis gaaddidduu ijaa hafuura zaarii hafuura budaa fi kanaan kan wal fakkaate jiraachuudhaan
walitti gurmaa'ee amalaa fi haala isa jijjiirratee hafuurota kanaatiin waraansa isaa ni cimsaa jedha. Inni biraan rakkoo biraa kan sitti fidu immoo rakkoo biraa hafuura rakkoo biraa sitti fidu kan jedhu yeroo itti aanu waliitiin ni ilaalla. Guyyaa har'aa kana golga ijaa kan jennu gaaddidduu ijaa kan jennu kan jiraatu ijarra jechaadha. Ijarra buluudhaan hojii baay'ee kan raawwatudha hafuurri kuni. Har'aaf kanumaatiin nu ga'a. Yeroo itti dhaannu waa'eedhuma kana golga ijaa kana gaaddidduu ijaa kana ni ilaalla. Gaaddidduu ijaatiin wal qabatee waa baay'ee kaasuu dandeenya. Waa'ee hafuura budaa ilaaluu dandeenya. Namni nama nyaatu garuu hafuurri kun maalidha? Akkamitti namni nama nyaachuu danda'a? Ija namaarraa ka'ee hafuurri nama waraanu kun maal jedhama? Budaa kan jennu kun akkamitti dhufuu danda'a? Kan jedhu walitti ilaaluu ni dandeenya. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Hafuura hamaa injifannee amantaan cimnee soomnee sagannee hanga dhumaatti cimnee akka dhaabnu gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nu haa gargaaru. Cimaa kadhannaa bakka kadhannaa qopheeffadhaa ganama galgala galata maaramii dubbisuu seefa Sillaasee seefa Molokotii kan yeroo hundaa kan guyyaa fi seefa Molokotii kan akka sanee Golgootaa galata maaramii dirsaanota Mikaa'elii kadhannaa mooraa fannu warreen akkasii kana kadhannaa godhachuu hin dagatiinaa.